Jirtutti karaa teessoo karaa minjaalaatii malee karaa waraanaatiin miti. Warri waraana qabatee bosona keessa jirus ilaalcha isaaniiti bobba'uu danda'u. Garuu biyya keenyaaf kan ta'u kanaa jedhee yaadanni kaase booda namoonni hedduu yaada garaagaraa kaasaa jiru. Jawaar Mohammad namni jedhamu Abiy Ahmad Alii wajjiniin wantoota garaagaraa fudhatee mana gamoo adda addaa bitamee fi akkas godhamee ilaalcha isaaniiti adeemanu. Laala addunyaa qaroome keessatti namni keenya wanti nu hubachuu qabu. Filannoo waan jedhamu jira. Moolii tokko yoo kaatanii seentan yookaan suuqa wayii jechuudha. Yoo kaatanii seentan huccuu yookaan kofoo surree kana barbaaddu yoo ta'ee jedhe surree kana keessa istaayilii isiniif ta'u jechuudha. Kan qaama kiyya kanaaf ta'u kam jettanii keessaa filachuudhaaf baay'ina sana achi argamu sana hunda keessaa kan isiniif ta'u uffattanii ilaaltanii tiriyaarruum yookaan bakka uffatatti ilaallattanutti deemtanii seentanii ilaaltanii kan isinii wajjin ta'u filannoo lama sadiin bitattu jechuudha. Hawaasni kun filachoo qabaachuu danda'u qaba jechuudha. Hawaasa Oromoo jechuun saba Oromoo jechuun saba bal'aadha. Siyaasa tokko qofaan kallattii tokko qofaan haa deemamu jechuun dogongora. Jawaar Mohammad yoo qabsoo karaa nagayaa laala qabsoo karaa nagayaa akkuma qeerroo waliin bara 2014 irraa kaasee sirna wayyaanee yookaan TPLF caccabsee burkuteessee gandatti si galchuu keessatti shoora guddaa taphate qabsoo karaa nagayaatiin biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraate biyyi sun Dimokiraasii gaafilee mootummaa irraa qaban deebi'ee fi akka jiraatuuf hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Jaalmarroo no biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti qabsoo karaa nagayaa wanti jedhamu hin barbaachisu. Maaliin malee xiyyaan malee nama xiyyaan sitti dhufe xiyyumaan itti deemi jedhee bosona jira miti. Go ahead. Kan qabsoo karaa lolaa jaalmarroo saapoort godhu yookaan deeggaru jaalmarroo faana. Kan qabsoo karaa nagayaa mootummaa kana gaafilee hawaasni kun gaafatu ifaaf bilisaan karaa dimokiraasii ta'een osoo lolliin gaggeeffamne qabsoo karaa nagayaatiin biyyattii keessatti gaaffii hawaasni gaafatu deebii argatu jedhee kan mormu Jawaariin faana hiriiru. Filannoo meeqa qaba jechuudha sabni kun filannoo lama qaba jechuudha. Simple. Abiy Ahmad yeroo darbee jedhe namoonni hedduun yeroo galateeffannu sin fakkeessitoota sin kijibdoota. Si warri jimma akkasi, si warri maali akkana, si warri akkana. Waa hedduu dubbachaa turtan. Abiy Ahmadin ani naman dhuunfaatti kiyyatti naman jaaladhu isinitti fakkaata. Abiy Ahmadin personally naman rakkoo irraa qabu miti. Akka nama tokkootti jechuudha. Siyaasa isaa garuu miidiyaa hawaasummaa kanarratti akka nama tokkootti namni caala balaaleffate jiran itti fakkaatu. Sa'a 24. Gaafa namni tokko waan gaarii hojjetu galatoomi. Galatoomi jechuun badii inni kaleessa dalage ansii dhiiseen jira you are free. Badii warra kaleessa raawwatte hunda husii dhiifamee jira ati arrabooda nama nagayaati deeggaramuu qabda jedheeti miti kan confirmationii kennaafii jiru. Badii kaleessa hojjete akkuma buukii godhamee akkuma nama fakkeenyaaf faayilii garaagaraa yeroo suuraa viidiyoo kaafatee waraabbatee jedhe lafa kaa'atu faayilii kiyya keessa kaa'adhee Seenaanis boru waan gaafatamuuf taa'u qabadhee har'a garuu hojiinni gaarii biyyattii keessatti hojjeteef galatoomi jechuun qaroomina natti fakkaata. Siyaasa fayyaa natti fakkaata. Namoota filatan namoota waan kana galatoomi jedhan kana isin kijibdoota isin akkas jechuun no hin ta'u akkas. Kaleessa callisee jechuudha. Suuraa ol gadi maxxansaan ture callisee jechuudha. Abiy Ahmad si waliin si faana hiriiru maali waa hedduu maxxansaan ture callisee hooma sin katabdanu jedhee girrisni sin jettan kunis ila girrisa jechuun akka shimbiraati shimbirri immoo waca qofa warra bilisiginnaa keetiis taate warra girrisa keetiis taate namni tokko jechuudha waan itti amanee gaggeessu mirga kennuufi danda'uudha qabdu callistanii qeequu arrabsuu yookaan wantoota garaagaraa gaggeessu dura namni waa namaaf godhus namni waa nama godhus hin jiru addunyaa kanarratti. Ana nama biyya dimokiraasii qabdu keessa jiraatu dhiisiiti. Isa biyya keessa jiruyyuu tarii mootummaan biyya keessatti yoo nafaanan hiriirre sin haalu jedhee ka'e yoo miidharraan geessisen alatti namni kamiyyuu waan keessisaa itti amane waan sammuunsaa fudhate raawwata gaggeessa jechuudha. Ana nama umriin hanganaa mitiiti daa'ima xiqqoollee yoo taate miira namootaatiif jettee sodaa namootaatiif jettee namni waan tokko raawwatu numa hin jirre. Siyaasa wal falmuun qaroomina wal arrabsuu wal xiqqeessuu ati akkana ati akkasi waan akkasii keessaa ba'uu qaba. Hawaasni kun yookaan sabni Oromoo kun jechuudha. Dhaloota kanaan boru kan biyyattii ni hoggana jedhamee irraa waa eeggamu. Dhaloota akkanaati kan biyya sanaaf wabii ta'u.
dhaloota wama tokko osoo hin beekin callisee arrabaaf qeeqabu itti fiigu jechuudha. Osoo waan hubanne namni kun maaliif jechaa jira? Kaayyoon isaa maali? Adeemsi isaa maali? Ergamni isaa maali? Osoo ragaa waan tokko dudduuba deebi'een sakatta'in akkuma nama hagaggee yookaan waa darbatan beektu hagaggee naannoo nan dhaladhee guddaddeetti hagaggee jedhama. Muktii wayii citee muramee yeroo darbatamu jechuudha. Darbatamnaan fiiguu qofa baqqaanni. Akkas ta'uu hin qabnu. Abiy Ahmad Ali biyyattii keessatti abbaa irree ta'ee qaama kamiyyuu jechuudha. Irra hedduun keenya waan biyyattii sana keessatti waggootan laman sadan darban raawwatamaa jiru hundi keenya iyyuu argaa jirra. Abiy Ahmad Jawaar Mohammediin jechuudha. Hacaaluu erga ajjeesee ka'ee booda Jawaar Mohammediin ofiin hidhe. Ofiin hiike. Jaalatanus jibbitanus kana fudhaa. Warra amma miidiyaa hawaasummaa kanarraa akka waan ofiif Jawaariin mana hidhaatii baasee asii dibbee rukutee maal ta'ee jedhu kijiba suni. Namni tokko waa tokko gochuu hin dandeenye yoo suuraa olii gadi fiidnee iyyuu ta'een alatti jechuudha. Biyyattii keessatti abbaa humna abbaa irree ta'ee qaama isa mormu kamiyyuu biyya sana keessatti waan fedhetti godhaa jira jechuudha. Mootummaa abbaa irreetti sasseet. Jawaar Mohammad erga hidhaadhaa baheen ammoo biyyattii keessatti Jawaariin waa biraa miti gaafa inni hidhaadhaa bahu jechuudha. Jawaar Mohammad argaa jirtu kabajaa inni ittiin manatti galchee jira jechuudha. Kana jechuun maali? Abiy Ahmad waan gaarii hojjetaa jira jedhee sadeeggaruu miti. Garuu kireeditii namni waan gaarii yeroo hojjetu galatuumi. Waan badaa yeroo hojjetu ammoo badaadha jettee mormuu danda'uu kana sammuu keessaan amansiisa. Jibbitanii jennaan akka farda ijji hidhamee jechuudha. Kallattiidhuma qofa tokko qofaan deemuu kana keessaa bahaa. Bakka sirrii argitanitti sirriidha. Bakka dogoggora argitanitti dogoggora. Isinii galee calliftaniidhuma qeeqa sababa hin qabne qeeqa bilchina hin qabne qeequun dhalootni kun jechuudha boru itti gaafatamummaa guddaatu isa eeggata. Fakkeenyaaf dhalootni irra jiru kun Jawaar jechuun nama tokko egaa qabsoo Oromoo kana keessatti yeroo ammaa fuulduratti kan mul'atu Jawaar Mohammad miti. Jawaar Mohammad nama tokko boru tarii siyaasuma kana iyyuu hin barbaadu jedhee jireenya dhuunfaa isaatti deebi'uu danda'a. Akkuma amma fakkeenyaaf taphattoonni kubbaa miilaa riitaayir godhanu qabsoo Oromoo kana keessaa dhiisee ba'ee firii of godhee jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu danda'a. Jawaar qabsoo Oromoo keessaa ba'ee qabsoon Oromoo achitti rafuu qaba. Jalmarroon lolaa jira bosona keessa seenee osuma lolu naaf gamee jira kana booda na barbaachisu dhee dhiisee keessaa ba'ee maal warra amma mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin hiriiraa jiran bargameessota qabsoo abaawoo keessatti jechuudha waggoota dheeraadhaaf hedduu rakkachaa turan keessaa isaan tokkodha bar. Nu gahee jedhanii Abiy Ahmad biyyas balleessu Oromoos duguugu isuma faana hiriiree jedhanii kan faana galanii jiraataa jiran. Meeqaaf meeqa kan beennu jechuudha. Hooggantoota madda bilisummaa Oromoo keessa kan turan jechuudha. Jawaaris boroo akkas ta'uu danda'a. Jalmarroonis boroo akkas ta'uu danda'a. Kana jechuun maali? Dhaloonni har'a jiru kun immoo bilchina qabaatee cimina qabaatee qabsoo Oromoo kana kallattii kamiin fuulduratti oofuu danda'a gaggeessuu danda'a kan jedhu ciminaaf cicha qabaachuu qaba. Gurmuu qabaachuu qaba. Waa qeequudhaafis, waa mormuudhaafis, waa deeggaruudhaafis, waan tokko falmitanii injifachuudhaafis tuutniif wal dhageettiniif bilchinni murteessaadha. Karuma namni tokko oofe qofatti Muhammad bin Al-Jazeera gantuudha. Muhammad bin Al-Jazeera goota. Muhammad bin Al-Jazeera fakkeessituudha. Waan tokko rabbii keessa soraadha. Wallahi al-azim. Baay'ee tokko garaana nyaataani dhugaa dhaloonni ammaa kun jechuudha. Wama gara namni oofnatti seenee garuma namni oofe tokkotti wal faana oofamuu malee of ta'ee waan tokko mormuus falmuus dandeettii hin qabu. Ani kun yoo narra ka'ee Abiyyiin faarsee jedhe bilchiginnaatu boojiteetti yookaan faayidaa wayii argateeti yookaan ammoo kallattii tokko wama tokko wayii fidu. Yoon ka'e ammoo Abiyyi mormee jedhe girrisa sodaatteeti. Maal sodaatteeti? Oh my goodness. Wallahi garaa nama nyaattu baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko. Hin miskiinoominaa please. Sabni kuni dhaloon nama jiru kuni boru biyyattii
keessatti shoora gurguddaa fudhachuu kan danda'udha. Addunyaa qaroome keessatti salphatti biyya tokko gara biyya garaagaraa teenyee informationii salphatti wal jijjiiruudhaaf carraa teeknooloojiin nu uume baay'eetu jira. Sanatti fayyadamuu danda'uu qabna. Carraa teeknooloojiin nuuf mijeessee lafa nuuf kaa'e kanatti fayyadamuu dhiifne teeknooloojii jechuun akka albee qara lamaati. Waan badaadhaanis waan gaariidhaanis godhachuu dandeenya. Miidiyaa kanarratti amma wal arrabsuu wal xiqqeessuun tariitii miira keenya kana nuuf tasgabbeessuu danda'a. Akka waan nama sana aarsinee dhiifnee keessaa baasuu wa'ii waan akkasii nutti fakkaachuu danda'a. Garuu noo nam tokko yeroo arrabsitu ittuu inumaayyuu waan sila dalagu sana itti jabeessee ammaatee miira keessa galee akka inni badu godha malee ani yoon nama kijibu ta'e ati kijibduudha ati sobduudha jettee sa'a 24 na arrabsuun akkanan hinumaatu kijiba kana beezik workii kiyya godhadhee hojii godhadhee ittiin bobba'u na godha malee daandiin an deemurraa nan deebisu. Ijoollee bilisiginnaa deeggaran yookaan ammoo mootummaan biyya bulchu kana deeggaran meeqaaf meeqa evidensii sababaan kabajaan jechuudha waliin haasofne namoota meeqaaf meeqa wal amansiifne mootummaa kana kan mormaa jiran hedduun beekeriyoota kiyya qaqqaalii dhugaa rabbiin isiniin jedha. Hedduun isaanii immoo kan mootummaa kana faana hiriiranii jedhan qeeqa sababa hin qabne sababuma isaan abii jedhaniif ati jimma sababa taateef ati sababa kuulloo taateef ati sababa akkana taateef no. Abiy Ahmadiin bar warri deeggaraa jiru ilaalcha isaaniitiin namni Abiy jedhamu kun biyya keenyaaf ni baasanii fayyada jedhanii warra tamananiidha bar. Ilaalcha isaaniitiin isaan sirrii jiru kallattii isaaniitiin maaf Abiyyiin deeggarta jettee isaan arrabsuu isaan xiqqeessuun qabdu. Abiy Ahmad sirna malee nama dhuunfaa miti. Ilaalcha isaa kana siyaasa isaa kana karaa bilchina qabuun xiyyeeffannoo itti gootee mormachuu isa keetii kana fuulduratti oofachuu malee ati saree ati gantuu ati hattuu ati akkana ati akkasii jijjiiramni inni fidu hin jiru obboleewwan. Jijjiiramni inni fidu hin jiru. Tole kanaafi guyyoota lamaan kana jechuudha Facebook irratti Abiyyiin jechuudha laali warra ammas jala deemtee saree kuulloo salamii akkasii wantoota akkanaa ifa mana godha jechoota fayyadamu kana jechuun ila qaruurri tokko fakkeenyaaf haayilaandiin kun jechuudha bishaan as keessa jiru yoo gadi naqxan waanuma keessa jiru qofa gadi naqa waan kana ol naquu hin danda'u. Fakkeenyaaf haayilaandii kana keessa kan jiruu fi akkuma sana ammoo bootilii kana keessa kan jiru jechuudha. Qabiyyeen isaanii garagara wanti kana keessa jiru garagara jechuudha. Isinii galaa jira miti. Hundi isaatu waanuma keessa jiru gadi naquu danda'a. Warra amma saree baalagee akkasii akkana jedhu kuni sammuun isaanii kun akka balfa beettee mana sagaraa jechuudha. Sagaraa mana fincaanii jechuudha. Waanuma qoshaasha balfa qofa sammuu baadhatee deemudha. Gaarbeejii jechuu beektu miti kuusaa. Maal jedhama afaan arabiffaatiin wusaaka jetti warri arabaa kun. Warra sammuun wusaaka nama xiqqeessuu nama arrabsuu malee an kun yoon badii qabaadhe badii kooti lakki kun akkas akkana jedhee kan naan falmu qaroomaadha. Suni sammuu bilchaataadha sammuu hayyuudha. Sammuu gadhee keessaa ammoo namni mana sagaraa dhaqee kee warqii argataa yaa jara keenya waan balfa qoshaasha malee. Just like that. Namoota akkasiiti kanas jala deemanii kaanii ati saree ati hattuu ati maalii ati akkana. An akkas jedhee isiniin qixxaadhee isin arrabsuun ani akka keessan gadhee ta'uudhaan akka keessan qoshaasha balfa wusaaka ta'uudha naman arrabsu. Siyaasas ta'ee hawaasummaas ta'ee amantaas ta'ee karaa bilchina qabuun isinii galaa jira miti akkasiin hin dubbadhu. Biibbaan Qumaar jetta laali ilma gadheen dhalche kana. Kanaaf jechuudha. Alaabaa akkasii waan akkasii kan jettanu alaabaa isa kana qaamni kamuu jechuudha sirrana kaasisuu hin danda'u. Qaamni kamuu kaasii kana godhii mirganaan jechuun qabu. Waan hin barbaade yoon barbaade alaabaa minilikii jechuudha isa minilikiin uffatee jiru yoon fide dudduuba kaa'adhe it's my right mirga kiyya miti. Alaabaa minilikii jechuudha minilikii sa'a 24 harree irra keenyee saree irra kaa'aa arrabsaa olaa jirra miti. Minilikiin fidee yoon baakgiraawundii dudduuba godhe waan na gootu hin qabdu ati. Mirga kiyya jechuudha. Alaabaa Oromoo ammoo an eenyummaa kiyya irratti dudduuba kaa'achuudhaaf si hayyamsiiseen dudduuba kaa'adha yookaan fuuldura kaa'adha yookaan rarraafadha yoon ta'e jedhee dhaqiitii qabaleetti himi. Waan tokko callistanii nama arrabsuudhaaf miira namaa tuquudhaan nama tokko kallattii inni deemurraa deebisuu hin dandeessan. Please bilchaadhaa qaroomaa wal arrabsuu gandaan wantoota garagaraatiin wal xiqqeessuu wal kabajuu kana qaata keessa baanee jenne. Qaata jechuudha arra osoo hin taane tarii feesbuukni isiniif haara'ee ta'uu danda'a dhaloota ammaa kana. Wallaahi turre bara 2013 14 15 16 17 namni qabsoo siyaasa Oromoo keessa ture jedhee jabeessee hiriyoota kiyya qaalii hedduu wal beennos keessa jiru baay'een isaanii jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha. Waa'ee gandummaa kana waa'ee maalii kana hafarsinee nuugamee jira. Waan tokko waan bu'aa kaasu miti. Titiisni baay'attu yookaan tisiisni baay'attu qadaada aannaniin kaastu jetti Oromoon. Baay'inaaf
jechi xiqqaanyiin lafarra baay'ateedhaaf jijjiiramni inni fidu tokko iyyuu hin jiru. Hundaafuu fala kan fidu, hundaafuu furmaata kan fidu karaa bilchina qabuu fi karaa iftoomina qabuun waliin mari'achuu, waliin dubbachuu, waliin falmuu, wal qeequullee yoo ta'e qeeqa bilchina qabuuf qeeqa ragaa qabu yoo ta'een alatti nama arrabsuudhaan nama xiqqeessuudhaan namni kaayyoo yookaan adeemsa isaarraa ilaali ishee kan akkasumatti qofa hin jiru. Sodaa walii namni qabu hin jiru. Jara keenya waa hubadhaa nama sodaatanii nama akkas gootanii arrabsitanii suuraa gaggaragalchisanii akkas gooneedhaa fi kaayyoo isaarraa deebi'a. Osoo arrabaan nama sirreessitu ta'eeti taa'ee danda'a sirreessitu. Osoo arrabaan nama sirreessitu ta'eeti Angaasaa Ibrahim sirreessitu. Osoo nama sirreessitu ta'eeti Caalaa Bultumee sirreessitu. Osoo nama sirreessitu ta'eeti Fayyisaa Leellisaa sirreessitu. No way. Hinumayyuu waan sila kaleessatti bobbaan irra caalatti deemu malee wanti isaan irraa socho'an hin jiru jechuudha. Nama arrabsuun moor namni akka miira keessa galee waan kallattii irra deemu sanatti jabaatu godha malee wanta inni irraa sochoosu hin qabu. Nama arrabsuudhaan wanti isin sirreessitan hin jiru. Tole bilchina qabaadhaa. Girrisa calluma jettanii kuulloo biiloo hiiloo girtisoo. Jerina miira keessan galee jechuudha nama bishaan inni gagalaas miira keessa galee miira keessa singalchaa jira haala dhaabbata xiqqoo kolbaanis tasgabbaa'ee dhufa ishii kuusaalaaf tokko oh my goodness miira keessa galee miira keessa singalchaa jira miti dhiisaa bakka miira keessaa ba'a hawaasa kiyya miira keessaa ba'a. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Akkasi hawaasa kiyya qaqqaali hin jarjarina walaa tajarjaruu biqalbisuutumaa dubbiin irraa miti hojjedhu keessumaa waan jedhamutu jira. Hin jarjarina waan tokko murteessuuf nama arrabsuuf nama xiqqeessuufis nama faarsuufis suutuma jedha suuta ejjetan suuta qoreen nama waraanti jetti Oromoon. Hin jarjarina miira jarjartii keessaa ba'a. Waa hubadhaa namni tokko waan barreessaa jiruuf waan dubbataa jiruuf. Tole biyya namaa keessa taa'ee namni jechuudha. Fakkeenyaaf namni akka kootii kun jechuudha. Biyya Arabaa keessa taa'ee mootummaa irraa faayidaan argatu gonkuman jiru. Ijoollee amma bilchiginaa isaa 24 abbichuu jechaa ooltu kana wallaahi waan karameellaan bitattu laali. Waan karameellaa maastikaan bitattu si kana mootummaa biyya bulchuudhaan argattu. Waan maastikaa bitu jechuudha. Baatokkii beektu miti maastikaa. Waan isi bitu mootummaa kanarraa argattu. Waggaa meeqa teessee namaa wal fixaa teessii namaa wal arrabsaa gariin qaamaanillee sadarkaa namaa wal dhabuu qaqqabdi jechuudha. Isin galaa jira miti. Mootummaa irraa wanta argattu hin jiru. Mootummaan uumama jiraatu quban qabu. Mootummaa biyya bulchu kana arrabsines faarsines inuma bulchaa jira. Hin bulchallee jechuudha. Mootummaa abbaa irreeti. Waca kana nu amaluma nuuf ta'eedhaaf iyyina malee yookaan dhiifama naaf godhaa waca yeroon jedhu qabsoo hawaasni Oromoo karaa bilchina qabu miidiyaa irratti komii dhiyeeffatuuf I respect kabaja guddaan qabasaaf. Garuu warruma callisee osoo siyaasa miti hedduun keenya waa'ee siyaasaa kana wanti keessaa beennu hin jiru. Gariin keenya akkuma maatii biraa qonna yookaan aramaa yookaan hojiirraa baaneen yookaan barnoonni sadarkaan barnoota keenya yoo guddate kutaa 3 kutaa 4 kutaa yoo guddate high schoolidha khalas. Barannee baanee hedduun kan qubeedhuma afaan Oromootu seeraan asirratti barreessuun beekne siyaasa biyya Itoophiyaa biyya sabaaf sablammoota 84 ol qabdu. Biyya amantileef ilaalchi garagaraa keessatti baay'ate guddoo kana akka waan inni biddeena eelee irratti tolfatee ongochaa beektu biddeena xiqqoo eelee irratti hojjetamtu akka waan ongochaa sana of hojjete siyaasa Itoophiyaa kana taa'ee borcaa oola miidiyaa irratti dubbataa yoo ta'e arrabni nuti jira. Kuno miidiyaadha internet harka keessan jira bilbilli harka keessan jira waanuma feene laaqaa ooluu dandeenya. Kana jechuun siyaasa beekneeti yookaan ammoo biyya sana keessatti ga'umsa wayii qabaanneeti yookaan wanti nu dubbannu kun biyya sana fayyadeeti jennee itti amanneetiin miti waanuma miira nu keessa jiru kana baafachaa jirra malee miirri nu keessa jiru ammoo gadi ba'e malee biyyaaf bu'aa bu'isee dhiisee qaama isin hubatu sanatu adda baafata jechuudha. Tole obboleewwan kiyya kanaafi qaamonni fakkeenyaaf alaabaa kana jibbitan Oromoo taatanii kanneen ammoo alaabaa kana adda bilisummaa Oromoo malee qabachuu hin danda'u kanneen ammoo ilaalchaaf yaada garaagaraa qabdan hundi keessaniyyuu jechuudha. Mirgaaf dimokiraasii mirgaaf dirqama waan jedhamu yaadda baafadhaa beeka. Yeroo waan tokko mirga keessan gaafattanu dirqama keenya ba'achaa jirra. Namni tokko yeroo mirga isaa gaafatu dirqama isaa ba'achaa jira. Fakkeenyaaf namni Oromoo ta'e tokko alaabaa kana adda bilisummaa Oromootiif qofaaf jedhanii ka'anii abbootiin keenya boocne
kan Oromooti. Asxaa Oromooti. Qabsoon Oromoo lafee gootota hedduutu alaabaa kanaaf jecha baatee lammiilee Oromoo baay'eetu alaabaa kana jalatti lubbuu isaanii aarsaa kafalee. Kanaaf alaabaan kun kan Oromooti jedhee Oromoon kooti jedhee kan fudhate kamu Israa'el mirga isaati. Qabachuu, faarfachuu, mana isaa keessatti bocachuu yoo barbaade dallaya mana isaallee alaabaa kanaan godhachuu danda'a. Rakkoo hin qabu. Abiyyiin ammoo lakki alaabaan kun alaabaa shaneeti. Alaabaa abaa'ooti. Biyya sana keessatti qabachuun hin danda'amu yoo jedhe akkuma fakkeenyaaf bara TPLF keessa jechuudha alaabaa kana biyya keessatti qabate shoror keessaadha. Hin hidhama, hin ajjeefama, hin tumamaa. Rakkoolee garaagaraatu irra ga'a jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu amma namni qabatee hin deema. Waan dhabne kana gaafachuudhaaf waan arganne kana ammoo hubachuun galateeffachuun dirqama. Komiidhuma qofa taanaan sa'aa 24 komiidhuma qofa irratti xiyyeeffannee deemuu hin qabnu. Bilchinaan yaadaan mormuu baradhaa. Arraba wal xiqqeessuu maaliin wanti dhufu hin jiru. No way. Anamma nama abdii jedhamu tokko yookaan nama caalaa jedhamu caalaa hattuu, caalaa gadhee, caalaa bitamtuu, caalaa saree, caalaa maalii wanti hin jedhu kuni caalaarraa wanti irris hin jiru. Gadhuma kiyya agarsiisaa jira malee. Tarii dogoggoraan namoota garaagaraa arrabsuu hin danda'a. Suni xiqqeenya kiyya agarsiisa. Nama arrabsuun bu'aa tokkoyyuu wanti inni buusu hin jiru. Caalaan yoo hattuu ta'e hattuudhaaf furmaanni maal jedhee yaaduu danda'uu hin qaba. Furmaanni hattuu maal poolisiidha shortaa waa qabu jechuudha. Uummata irratti baasee fokkisiisu hattuudha irraa of eeggadhaa jechuudha. Yookaan ammoo halkan eeggadhee waraanaan jechuudha yeroo sii waatuu dhufte gochuudha jechuudha. Tolee. Agasitti akkasii kana booda namoonni dhuftanu barreeffamoota koomantiitu dubbifamaa yoo xiqqaatee karoora nama 60-70 bilookii gochuun qaba jechuudha amma booda. Bilbila biraatiin laayivii fooloo godhaa. Ishii mee deema koomantii barreessaa. Qabirii bilookii jedhamu sinaqa. Arraba jechuudha arraba jechan taane. Titiisa jechuudha. Tisiisa qulqulleessuutti deemna jechuudha. Just clear. Manni kun mana yaada iftoominaan qabnaan falmuu kamuu nan jaaladha. Ati dogoggora, ati sobaadha, ati fakkeessaadha yoo jedhee Wabsa abdii isaa shuuf ndazii daawon maal jechuudha. Atoo ammoo inni qabaatne. Aboo koomantiin koomantii kana jechuudha seeraan hordofuudhaaf akka tiktokii barreemma wallaallee jirra afaan Facebook kana down Facebook down kallii walli Facebook tiktokiin maal nuun jedhe aboo sakandii keessatti nama fakkeenyaaf yeroo laayivii jirtanu jechan taane barreessu miyuutii gootuuni koomantii barreessuu hin danda'u yoo isin waan feete jettaniin callise taa'ee isin dhageeffata. Miyuutii waan jedhamu jira miyuutiin qabama Facebookni. Old version. Wantoota akkasii sirreessuu qaba, update gochuu qaba Facebookni. TikTokiin smarti. Namoota arrabni isaanii jechuudha akka beektee naxalaa beektuu laata naxalaa warra shamarranii akkas yeroo qilleensi raasu akkas pal jetti. Warra akkas pal jedhaa fiigu kana miyuutii gootaanii achirra taa'anii si dhaggeeffatu. Waan ati jettu waan tokko barreessuu hin danda'u. Yoo waan feete jetteen dhiisanii bobbadee waan tokko dubbachuu hin danda'anu. Obsaa biloogii godhi. Obsaa abdii isaa dhageesse biloogii godhi jechaa jiru. Ati nama guddaa irra barraaquusa. No. Anda marrabsaan jiru ammas. Anda marrabsaan jiru allakkee obboleewwan kiyya wallaahi. Nama arrabsuun bu'aan qabu. Osoo bu'aa qabaate dhukkeen isin irraa kaasa. Nama arrabsuun osoo bu'aa qabaate dhukkeen isin irraa kaasa arrabaan. Garuu faayidaa hin qabu maallaaf godhare.
Akkasii maaliifuu hawaasa keenya qaqqaali itti gaafatamummaan dhaloota kanarra jiru waa baay'eedha. Sabni keenya gaaffilee inni qabu baay'eetu jira. Gaaffilee sabni kun qabu hedduun osoo hin deebine nu kuun jechuudha. Callisnee hirkattuu nama tokkoo taanee yookaan qaama tokkoo taanee socho'uu hin qabnu. Of dandeenyee bilchina qabaannee fakkeenyaaf warra ollaa keenya dhagaa fuddaa warra amma fakkeenyaaf Amaara kana jechuudha. Faannoo jettee wal ijaartee waa hunda waan Oromoon godhu kana kooppii godhu. Faannoo kan jedhamu bara 2016-17 kan hangas mara wanti beekamee jedhee bahee jiru. Dhiheenya erga qeerroon ba'ee mul'atee sirna wayyaanee caccabsuu keessatti shoora guddaa baateen booda galgalarra dhuftee faannoo jechuu jalqabde. Kaleessa amma of ijaartee biyyattii keessatti kaleessa paarlamaa keessatti waan Abiy Ahmad dubbachaa ture dhageessan. Faannoo dhaagaritua jagnaano waan fedhe jedhaa dubbataa ture jechuudha. Dhageessan miti. Kan akka qeerroo sirna TPLF jikse jechuudha arra dagatamee isaan ba'anii leellisaa jiru jechuudha. Kana maal nu kun waan hojjechuu qabnu dhiifnee waan silaa nu ilaallan irratti iyyuu fi wal fixuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu qofa irratti waan dippeend taaneef isa silaa hojjechuu qabnu lafa keenye isa bu'aan qabne irratti akka saree maraatee wal nyaataa oolla. Bilchaadha socho'a. Waan mormitanus waan deeggartanus sababaan gaggeessa. Qaamni fedhe waan fedhe ilaalcha fedhe deeggaruu mirga hubachuu fi danda'uu qabdu. Tole. Akkasii kanneen amma ammaatti as nu faana turtan galatoomaa yaada namaa osoo nu banne hin fiigina ani arras boris yoo ta'e jedhe jechuudha. Dhaaba tokko jala qaama tokko cala qaama nama bobba'u miti ilaalcha natti tole nan deeggara ilaalcha natti hin tolle nan morma ifaaf bilisaan qaamni irraa faayidaa doolchee tokko argadhu hin jiru. Argachuus hin barbaadu saba kanaaf akka ilma Oromoo tokkootti dirqama irra jiru hanga humna koo akka nama biyya namaa keessa jiru tokkootti waan hin gochuu qabu nan godha. Waan naa olii immoo inni naa olii waa gochuu danda'u ittaa godhu jedheen dhiisee jalaa daba. Kanaaf ilaalcha namaa kabajaa fi fedhii namaa kabajaa fi bilxiginnaa taatee maamne bilxiginnaadhaan Abiy Ahmad Abiy Ahmad must lead mee waan fiddu. Waan isin ilaallanne keessan galina. Akkasii yoo dhiisa wayyamaa. Akkasii obboleewwan kiyya warri Facebook irraa warri duriin jiran amma Facebook koo kana jala ilaala miidee gibee gamaa kana kan jedhu ilaala miidee gibee kan jedhu kana jechuudha. Atiin fuunee ammallee jedha bubbeen si haa fuudhu. Mucaa kana fa'i malee hedduun isaanii jiran warra dhiyeenya hanga tokko nama mana daawwachaa jiru kana keessa nama almost nama 100 ta'u namni durirraa wal beeknu hiriyoonni kiyya bara 2014 bara 2013 bara 2015 jiran gariin isaanii qabsoo keessatti du'anii gariin ammoo Facebook dhiisanii gariin ammoo biyya alaatii galan internetii dhabanii hedduun isaanii faffaca'anii jiru. Facebook kiyya kana jala warri jiru amma warra duriiti. Wallahi osoo Facebook kiyya keessa friendii kiyya deemee maqaadhaan search godhe jechuudha warra friendii kiyya jala jiru. Warra bara 2016 fai post godhe kee achumaan bade. Bara 2014 fai post godhe achumaan bade. Hundi isaanii jechuudha warra akkasiiti baay'inni isaanii jechuudha. Ankan duraati Nasruu Muusaa Shimaan yoo ati girrisa jara keenya ilaali. Siyaasaan na jibbaa. Anamma fakkeenyaaf Abiyyiin siyaasaan hin jibba miti. Siyaasaan nama jibbuunii fi eenyummaadhaan nama jibbuun garagara. Ilaalchaaf siyaasa kooti yoo jibbite na jibbi. Namummaadhaan garuu na jibbuun mirga hin qabdu na jibbuus hin qabdu. Abiy Ahmadiin fakkeenyaaf hin jibbina miti. Abiy Ahmadiin kan jibbinu siyaasa isaatiin malee namummaa isaatiin miti. Jawaar Mohammadis yeroo darbe dubbataa ture. Abiy Ahmadiin rakkoo dhuunfaa aniif inni walirraa hin qabnu. Rakkoon aniif inni walirraa qabnu rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa ammoo siyaasaan furama. Siyaasaa waliin mari'atanii yookaan walii galu yookaan adda galu jechuudha. Kun siyaasa. Namni keenya siyaasaaf namummaa adda wallaalee hedduun keenya jechuudha. Abdallah Jimma galatoomaa warri
Koomentii positive ta'e jechuudha kan yaada gaggaarii qabu kan barreessaa jirtan galatooma. I was following since 2014. Rashade Azub Yomu. Thank you bro. Andur jira mansi wajjin dulloomee jira. Ummu Asma galatoomi. Best love bara 2014 keessa si beeka galatoomi. Ishii Ruuza of keessa jiskaa jirta. Ilaali. Jirra jirtu rabbi sin jiraachisin bayi asumaan. Lamuu mana kanatti hin deebitu. Sargiin sun yoomii. Mubaarik